Hello, akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbe keessatti akkaataa kamiin sadarkaa barattootaa akka hojjetanii fi akkaataa kamiin yaadni akka kennamu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo akkaataa kamiin gireedii itti baasuu dandeenya qabxii barataa sadarkeessine sanatti akkaataa kamiin gireedii baasuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan gara fuula YouTube kiyyaa gaafa dhuftan subscribe gochuu akka hin daganneen jecha kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti yookaan shaakala keenya irratti yeroo ceenu kan agartanitti tolee yaada kutaa darbee keessatti kan waliin ilaallee jechuudha. Sadarkaa qabxii barataa qabxii gosa barumsaa shanii afaan Oromoo, Ingiliffaa, maatisii, baayoloojii fi keemistirii walitti daanee jechuudha. Ida'amara kuni kun immoo average kun immoo sadarkaa isaaniiti jechuudha. Sadarkaa baafneerra akkaataa kamiin sadarkaan akka bahu yookaan raankii as keessatti raankii akkaataa kamiin faakshinii raankii akkaataa kamiin akka fayyadamnu ilaalleerra. Akkaataa kamiin yaadnis akka kennamuu danda'u ilaallee turre jechuudha. Guyyaa har'aas ittuma fufiinsaan faakshiniin asitti fayyadamne yookaan yaada jalatti fayyadamne darbeera kufeera inni fayyadamne kuni sadarkaadhaafis hin fayyada waan ta'eef akkaataa kamiin sadarkaa baasuu dandeenya kan jiru waliin ilaalla jechuudha. Faakshiniin kuni tokkumara garaagarummaan qabu garuu kun faakshinii bal'inaan fayyadama jechuudha. Bilookii baay'ee of keessaa qaba. Garaagarummaan isaa kanarraan kanaaf inni kun darbeera kan jedhu takka koodiitti kennine isaa booda kanaaf kufeera jedhii kan jedhu qofaadhaan koodiitti kennine yaa lamaan isaayyuu faakshinii fayyadamne faakshinii feersee jechuudha. Faakshinii fayyadamne asitti immoo sadarkaa keessatti immoo aatii hanga faatitti kenna yookaan up to f-tti kenna waan ta'eef faakshinii kana bilookii baay'ee fayyadamna jechuudha as keessatti. Kanaaf akkaataa kamiin sana hojjennaa akka isa jedhuu fi akkaataa kamiin sana hojjenna isa jedhuu fi akkaataa kamiin hojjennaa akkuma amaleeffame F kana dhufna jechuudha. Akkuma amaleeffame F kana dhufna. F kana dhufnee F kana irratti cuqaasin arganna. Waa barbaadan immoo jala booksii kana jalas neen booksii kana jalas sariirii sentilii kan fayyadamne yoo jiraate sorry hin jiru yoo F of faakshinii fayyadamneera kan kun dhufuu danda'u. Kan kun dhufuu danda'u waan ta'eef maal goona F of faakshinii kana irratti kilik goona jechuudha. F of faakshinii kana irratti kilik goona. Isaa booda maal goona if kan jettu kuni if faakshinii kan jennu ishee kanana if kan jettu kun dura itti fayyadameera waan ta'eef recently as keessa dhufti. Yoo as keessa hin jirtu ta'e immoo loojikaaliidha waan taateef faakshiniin kana loojikaalii jala waan ta'eef loojikaalii jala jettanii ifin argattu jechuudha. Yoo tuqxanii hattanii if irra sin buusa waan ta'eef if faakshinii kana gashattu jechuudha. Erga kana gashattanii booda maal goona iddoo kanatti kan sadarkaa baasuu dandeenyu eenyuuni? Ida'amaanis gireediin hin kennama. Avreejiidhaanis hin kennama. Yeroo baay'ee ida'amaan kennama gireediin. Gireediin ida'amaan kennama waan ta'eef ida'amaatu ta'e bareedaadha. Ida'ama yeroo isin hin jedhu dhiifama. Saabjektiidhaan kennama iyyuu gireediin. Saabjektiidhaan kennama. Meemmee saabjektii keemistirii kanaan kennu. Saabjektii keemistirii kanaan kennu. Yookaan afaan Oromoo yookaan Ingiliffaan hunda isaaniitu kennuu dandeenya by the way. Mee duubaa deebi'u dhiifama. Duubaa deebi'u. Gireedii kana koppii godhu kana koppii godhee jechuudha. Asa kaawwadhu. Kanaaf asitti galcha jechuudha gireedii. Afaan Oromoo meeqa argate, Ingiliffaa meeqa argate, maatisii maal argate, baayoloojii maal argate, keemistirii maal argate isa jedhuu fi asitti faakshinii kana fayyadamu. Asan dhufa akkuma amma isiniin jedhe recently fayyadameera waan ta'eef recently jalaan argadda. Isaa booda okay jira. Sanaa booda conditioning gashaa jechuudha. Logical test isa jennu jechuudha. Condition yookaan yoo kana ol ta'e qabxii kana kenni. Yoo kana ol ta'e qabxii kana kenni. Gireedii kana kenni. Kan jedhu yoo kana ol ta'e gireedii kana kenni kan jedhuun murteessaa jechuudha. Eeyyoon kennaa jira gam afaan Oromoo fan kennaa jira waan ta'eef afaan Oromoo kana galfadda. Isaa booda maalan godha
greater than jira is equal to jira greater than or is equal to re qabxii meeqa olitti barsiisaa sana murteessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf 85 olitti naaf kennu naa kenni jedhanii kaawwadha iddoo kana isaa booda ishee kana value if false jettu kana value if true dha yoo condition kana guute yoo grade isaa afaan oromoo 85 ol ta'e kennidha. Sana booda if false maal goona karsarii keenya finne irratti cuqaanne gana condition baay'ee barreessina waan ta'eef duwwaa dhiibna asitti dhufneetu okay jennu of eeggadda asirratti okay hojjettanii ishuma kana qofaa galcha waan ta'eef okay jennatuun taane iddoo kana dhufne if isheen jettu kun jirti if dabalataa gashinaa jechuudha. Condition dabalata amma kun condition jalqabaati condition inni itti kennudha. Condition inni lammaffaan itti b kennuuf galchuudhaaf utuu iddoo kana dhufne okay jedhiini iddoo kana irratti karsarii keenya finne asirratti cuqaanee kaaneetu eessa dhufna jechuudha if kana dhufna jechuudha. Amma condition lammataatti kennina ammas kanuma irratti cuqaanna seelima jalqabaatti isaa booda greater than or equal to jenne greater than or equal to jenne amma immoo meeqa walitti kennu 75 walitti b naaf kennu jira b kenna isaa booda amma as keessatti cuqaasa amma sachin deebi'a gana c qaba waan ta'eef if biraa gashaa jechuudha. Condition biraan gashaa if irratti cuqaasa ammas dhufeetanii asirratti cuqaase irra guddaa yookaan irra xiqqaa jedhee meeqan jedhama immoo 65 walitti immoo c naaf kennu isaa booda isin dhufa ammas d tafa waan ta'eef condition biraan naqa kanaaf ammas irratti tuqa amma immoo asin dhufee cuqaasa ammas irra guddaa wal qixa jedhee 50 walitti immoo d kennu sana booda kanaaf amma finneera d gaditti kan jiru f dha waan ta'eef value e14 warra kana ala kan jiru jechuudha. 50 gadi qabxiin jira taana hunda isaa f itti kenni jechuudha. Kun asitti f gashinaa jechuudha. Amma gaa hubadda asitti yoo fudhatanii ilaaltan kun formulaan keenya jira tokko lamaan formulaan keenya jira yoo qabxiin barataa kana 85 ol ta'e a kennaaf yoo qabxiin barataa 75 fi 85 gidduu ta'e hubadda gaama irra guddaa yookaan wal qixa gaafannu 85 dabalataa jechuudha. 85 qabxiin namni barataan 85 qabu fi isaa ol qabu a qaba jechuudha. Yoo 75 hanga 85 ta'e b kenna. Yoo 65 hanga 75 ta'e maal kenna c kenna. Yoo 50 hanga 65 ta'e maal kenna d kenna. 50 gadi taanaan garuu f kenna jechuudha. Isaa booda okay jennee baana haalana condition keenya dhumeera waan ta'eef yoo ilaaltan kun blookii meeqa jira if meeqa jira 1 2 3 4 jechuudha. Blookii 4tu jira 1 2 3 4tu jira jechuudha. Finneera okay jennee baana jechuudha. Kanaaf booda barataan kun 85 ol fide waan ta'eef argate jechuudha. Isa kaanis bifuma kanaanii fiilandilii kana qabne yookaan karsariin keenya kun gara plus signitti gaafa isheen jijjiiramtu irratti cuqaanneeti gadi gootu qofaadha. Bifa kana qabxii barataa gashuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan qabxii barataa gashuu dandeenya jechuudha. Isaafis gashuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf barataan kun f dha. Maaliif 35 argate akka. Amma barataan kun meeqadha? 45 argate waan ta'eef f dha. Barataan d argate yoo jira. Kunoo barataan kuni 55 qabdi 56 qabxiin taa waan ta'eef d dha jechuudha. As keessa 85 yoo jiraate meeqa kennime? 85 na laala. 85 ne tokkuma 85 godhee laala. Kanuma 85 godhee meeqa kenna? Kennuu qaba. Kunoo dhuma dhandis. Amma immoo kan afaan Ingiliffaa beekfuma kanaan itti kennina jechuudha. Kan afaan Ingiliffaas ifaakshinii kana dhufne ifaakshinii dhufna noosii arganna okay jenna isaa booda maanuwaalitti gashuu dandeessus maanuwaalis as keessatti kilik gootanii kondiishinii amma sana formulaa san beektu taanaan bifa sanaan gashuu dandeessu. Amma kan Ingiliffaati waan ta'eef asiin kaa'amma immoo greater than or equal to ta'a. Greater than or equal to amma immoo meeqaa olitti
Ingiliffaa waan ta'eef mee 80tti gad fidu ijoolleen yeroo baay'ee Ingiliffaa waan hin dandeenyeef qabxii guddaa fiduu dhiisuu danda'u. Haadha ittan fufaa amma kondiishinii biraan gashaa. Amma immoo amma asumatti dhufee cuqaasaa isaa booda greater than or equal to 70 oliin jedha. Biyyaa kennu 70 olii as keessatti hin cuqaasaa. Amma asumaan dhufaa. Amma immoo asumatti dhufee cuqaasa ammasii isaa booda greater than or equal to jedhee mee kan jedha isa kana immoo 60 jedhu 5 gadi buteera waan ta'eef inni kun si argata barataan kuni. Isaa booda ammas asumaan dhufaa. Ammas asumatti hin cuqaasaa. Isaa booda greater than or equal to gashaa. Mee 45 jedhu seera biti 45 gaa iskeeliin barataatiin inni kennaa jira waan ta'eef iskeelii barataa sana irra dhaabbadhee inni kun immoo D ta'u. Isaa booda kan hafe F dha jechuudha. F kennamaaf kana haala F kennamaafi okeeleen keessaa bifa kanaan karaa salphaa ta'e qabxii barataa hojjechuu dandeenya jechuudha. Karaa salphaa ta'een hojjechuu dandeenya. Barataan kun 65 fidu. Karaa salphaa ta'een bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Amma ruulii kana osoo dalga diraagoonee nu fayyadaa isa dhufi iskeelii tokkoon warra jiran dalga diraagochuu dandeenya. Iskeelii tokkoon warra jiran iskeelii tokko warra kenninu jechuudha. Amma fakkeenyaaf herreega ammaattis iskeelii tokkoon kenna waan ta'eef kana diraagooneen asitti galfadha. Naa kennaam namicha kana maaliifree asii gadi gaafa diraagoru ammasii sorry shimeen laala 45 kun meeqa argateera maatisi 65 biyya sirriidha. Formulaan koo wajjin dhufeera 65 maatisi waan ta'eef 65 maatisi jalatti namni kun meeqa argateera 65 diidha sirriidha. Formulaan sirriidha bifa kanaan maaliif iskeelii tokko keessa jiru waan ta'eef iskeelii tokkoon kennina waan ta'eef warra wal fakkaatan formulaa tokko fayyadamuu dandeenya. Garuu amma baayoloojii irratti fudhannee ilaalle 80 ol ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef kondiishinii biraa gashuun dirqama natti ta'a jechuudha. Kanaaf asuma dhufee ammas faakshinii irratti kilii godha. Sanaa booda kan baayoloojiidha waan ta'eef baayoloojiin 85 oliin 90 oliin taasise kan 90 ol fide baay'eedha waan ta'eef asittan kilii godha. Asin dhufa amma immoo 80 ol immoo biin taasise. Kanaaf asuma dhufa ammasii ol fixa 80 olii biidha as keessatti kilii godha. Asan dhufa ammas dhufeetan asitti kilii godha. Greater than or equal to jedha. 80 taasisana 70 asitti immoo 70 olitti siidha. Asan dhufa 70 olitti siidha. Ammas asin deebi'a. Ammas asumaan dhufee kilii godhe. Asan dhufee 60 olitti diidha. Isaan kan hafe dii gaditti kan jiru qabxiin F'dha waan ta'eef fiteen keessaa baachuudha. Bifa kanaan yoon kenneef namichi kunam meeqa argate jechuudha. Baayoloojii 79 argate waan ta'eef 70 asiitii of fudhanne jechuudha. 80 olitti dhabii waan ta'eef 80 amma 90tti waan ta'eef sirriidhuma kenne isaa booda diraa gochuudha jechuudha. Bifa kanaan qabxii kennaa jechuudha. Amma namni kun meeqa argate keemistirii 56 argate waan ta'eef F'itti kenna. 60 gadi waan ta'eef F'iin. Kana fakkaata. Bifa kanaan
bifa kanaan gireedii barattootaa kennuu dandeenya jechuudha. Koomentis kennuu dandeessu amma isa kana balleessee himee koomentiin darbeeraa kufeerraa tajjedhu irraatii kan adda ta'e kan biraan koomentiin jiru maalidha? Very good, excellent, very good kan jedhu kaardii barattootaa irratti yeroo hundaa kan yaadni itti kennamu jechuudha. Yaada barsiisaan kennu asumaan yeroo sirriitti kennuun hin danda'ama. Kanaaf isas hojjechuu dandeessuu barbaadan. Fakkeenyaaf barataan average amma immoo average irratti nu jedha. Barataan average isaa 85 olii barataan average isaa 85 olii maalidha jechuudha 85 olii baay'ee gaariidha jechuudha. Gaariidha. Kana jechuun koo baay'ee gaariidha jechuudha. Hubadha. Isaa booda amma isa dhufa kondishinichuma filadha. Kan 75 80 olii immoo 75 olii immoo ammas average kana dhufee irra guddaa yookaan wal qixxee 75 olii immoo baay'ee gaariidhaan jedha. Very good isa jennu jechuudha. Gaariidhaan jedha. Baay'ee gaariidha jedhee asan dhufa ammasii kan 60 olii immoo amma tasuma dhufee irra guddaa yookiin wal qixxee kan 60 olii immoo maalidha jechuudha. Gaariidhaan jedha. Amma tasan dhufa kan 60 olii kondiishinii tokkoon itti dabala. Amma tasuma dhufee kilik godha. Greater than or equal to kan 50 olii quubsaadhaan jedha. Quubsaadha jedha. Isaa gadi garuu gadaanaadha jedha. Gadi aanaadha jedheen keessaa ba'aa jechuudha. Gadi aanaadha. Ilaala. Amma barataan kun 79.4 waan ta'eef baay'ee gaarii argate. Kan 80 keessa jiru immoo baay'ee gaarii kennamaaf jechuudha. Hubadhaa ilaala. Amma baabaa gaarii kan jedhu eessa jirame? Baabaa gaarii. Kunu namni kun 90 olii waan ta'eef baay'ee gaariidha jechuudhaati. Anan biraan kunu namni kun 85 olii waan ta'eef baay'ee gaariidha jechuudhaati. Kanuma jira jechuudha baabaa gaariin. Kanuma jira jechuudha. Gadaanaan immoo fudhatanii ilaaltan namni kun 48 waan ta'eef gadaanaadhaan. Gadaanaadha qabxiin kee. Hin dabarre jechuudha. Bifa kanaan koomentii itti kennuu dandeenya. Excellent, very good, fair inni bifa kanaan itti kennuu dandeenya jechuudha. Koomentii barumsi keenyarraa asumarratti yoo nu ga'e gaariidha jecha. Namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan subscribe tun godhin akka hin baaniin jedha. Amma kutaattaan nutti mata duree biraatiin wal agarrutti nagaan naa turaan jedha.